Doktor dhukkuba ilkaaniitiif kan mana keenya keessatti argamu yoo jiraate nuuf himee please jedha obboleessi keenya. Gaafii barbaachisaadha. Namoonni hedduun yeroo hedduu jechuudha dhibee ilkaaniitiin baay'ee rakkatu. Baay'ee dhiphatu. Namoonni hedduun gaafii kanarraa kana gaafachaa jirtan hin beeku. Inboxis ta'ee koomentii. Akkasuma jechuudha har'a wantoota isin fayyadan jedheetti amanu tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana tura. Jalqaba irratti mana kanaaf raawwatatan mallattoo yeroo balleessuudhaanii mallattoo diimtuu tuqa faabiraatii gochuudhaanii koomentii irratti lakkoofsa tokko barreessa. Namoota lakkoofsa tokko barreessee foloo taasisa. Jalqaba irratti jechuudha osoo dhukkuba kanaaf hin saaxilamin osoo dhibee ilkaaniitiif hin saaxilamin akkamitti ofirraa eeguu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Eggii dhukkuba kanaaf saaxilamne akkamitti mana keenya keessa teenyee wantoota mana keenya keessatti argamu qofa fayyadamnee ofirraa kutuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaali. Na waliin tura. Jalqaba irratti jechuudha akkuma beekamu osoo dhibeen sun nutti hin dhufin irraa of eeguutu murteessaadha jechuudha. Dhukkubni tokko eega si qabee booddee hiyyuu ba'uu osoo hin taane osoo dhibeen sun sitti hin dhufin doktora mariisuudhaanii wantoota fayyaa keessatti dhiibbaa geessee irraa fagaachuun sirratti dirqama. Tokkoffaa irratti ilkaan keenya guyyaadhaa gara guyyaatti qulqulleeffachuu. Torbanitti yoo xiqqaate yeroo 3-4 rigachuudha jechuudha yoo xiqqaate. Halkan yeroo rafnu rigannee rafu akka waan nyaanneen afuu osoo hin taane jechuudha. Kana goonaan ilkaan keessan dhukkubaaf hin saaxilamu. Kana jechuun ilkaan keessan inuu ratu jechuudha. Ilkaan eega urate booddee kan inni dhukkuba amaa namatti fidee nama dhukkubu jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha yeroo ilkaan kee sitti ka'ee si mudduu eegalu keessatti innati gochuu qabdu ashaboo daakamaa jechuudha. Naa'imii isaa jechuudha. Fuutee lulluuqqattaa jechuudha. Paawudarii isaa bishaaniin irra tursitee lulluuqqattee tufta. Akkasuma gara fuulduraatti ol jettee boqonnaa fudhachuu. Kanattaan suudhaanii aannaniif qurunfudii walitti daballee qurunfudii daakamaa isaa paawudarii isaa jechuudha. Waliin rukunnee ganama dhugnaa jechuudha. Wanni kun attaan waa hedduu faayidaadha. Waa hedduu faayidaadha jechuudha. Ilkaan qofa osoo hin taane. Akkasumallee ilkaan bakka si dhukkubu sana ilkaan yeroo uratu ni samaa wantoota garaagaraatiin inni saaxilama jechuudha. Waan sana mana yaalaa deemnee miiccisiisnee qulqulleessisu. Keessaa xaragamee miiccame jennaan sitti deebi'ee sitti hin dhagaamu jechuudha. Yaalota garaagaraatu jira. Kanaan alatti tariitiin dhukkuboota qoricha ilkaanii jedhee namoonni garaagaraa kan isiniif kennu. Wantoota mana hakimiirraa dhufu liqimsaa ooluun faayidaadhaa hin qabu jechuudha. Kan si gargaaru yoo jiraate yeroo mana yaalaa deemtu miiccamee wanni sun keessaa qulqullaa'ee akka haaratti siif qulqulleeffamu kun sirraa kutuu danda'a. Kanaan alatti wanni isin rakkisee baafachuudha jechuudha furmaanni isaa. Wantoonni an amma isiniif tarreesse mana keessan teessanii yeroo isaatiin dhukkubbii sitti jabaachisan waan amma isiniif meegoonaan ilkaan sirraa citaa jechuudha. Waan kana namoota hedduu jarrabee irraa fayyadamaa jira. Saankii galatooma. Namoonni gaaffii biroo qabdan koomentii nagaa hin dagatinaa.